Prezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi duraanii Baarak Obaamaa yaa'ii biyyaalesaa Paartii Dimokratootaa kana kan simatanii magaala isaanii keessaatti. America's ready for a new chapter. America's ready for a better story. Ameerikaan boqonnaa haaraadhaaf qophooftee jirti. Ameerikaan seenaa fooyyaadhaaf qophooftee jirti. Prezidaantii kaamilaa Hariisiifis qophoofnee jirra. Obaamaan haasaa isaanii kana keessatti kaamilaa Hariisii fi morkataa isaanii kan paartii Riippaabilikaanotaa Doonaald Tiraampiin yommuu wal bira qabanii dubbatanis akkana jedhan. Kamala Harris won't be focused on her problems. She'll be focused on yours. Kaamilaan rakkoo mataa isheetii irratti hin xiyyeeffattu. Rakkoo keessan irratti xiyyeeffatti. Akka pirezidantiitti deeggartoota ishee gammachiiftee warreen isheedhaaf hin jilbeenfanne miidhuu hin barbaaddu. Lammiilee Ameerikaa hunda bakka bu'uudhaan hojjetti. Kaamilaa jechuun sana. Haadha warraa isaanii Misheel Obaamaati kan Baarak Obaamaa yaa'ii sana irratti beeksisan. Kaamilaa Hariisii duula na filadhaa keessa kan seenan yeroo gabaabaa keessatti ta'us yeroo kamiinuu caalaa Dimokraatonni akka jabaatanii hojjetanu hubachiisaniiru Misheel Obaamaa. We cannot indulge our anxieties about whether this country. Nama akka kaamilaa filachuu dhiifne biyyi kun nama akka kaamilaa filachuu ni dandeessi yaaddoo jedhu keessa seenuu hin qabnu. Bakka buutonni paartii Dimokraatotaa akka kaamilaa Hariisii kaadhimamtuu isaanii ta'anu kan murteessanii jalqaba ji'a kanaa keessa. Simannaan yaa'ii Chikaagoo irratti isaaniif taasifame seeruma isaa eeguudhaaf malee kaamilaan paartii isaanii bakka bu'anii filatamuu isaanii kan mirkaneeffatanii duraanii. Dimokraatonni kaadhimamtuu haaraa isaanii prezidaantii dubartii saba gurraachaa irraa argamte. Prezidaantii saba Eeshiyaa kibbaa irraa yeroo jalqabaatiif argamte jechuudhaan faarsaa turan. Kaamilaa Hariis bakka bu'oota paartii isaanii warreen yaa'ii irra jiran kan galateeffatanii halaalarraa kutaa Wiiskoonsiin Maaliwaakii irraa bakka duula na filadhaa taasisaa jiranutti. So to everyone in Chicago and across America, thank you. Thank you. Bakka bu'oonni paartii Dimokraatotaa haasaa abbaa manaa Kaamilaa Hariisii Daag Himoofis dhaggeeffataniiru. Haadha warraa isaanii goota gammachuu qabeettii jedhaniiti kan faarsanii Daag Himoof. She'll lead from the belief that wherever we come from, whatever we look like, eessaayyuu haa dhufnu, maaliyyuu haa fakkaannu, waan sodaannu qofaaf hin taane waan itti amannuuf yommuu lollu caalaa jabaannaa amantaa jedhuun adeemti. Guyyaa lammaffaa yaa'ichaa irratti warreen miseensota paartii Riippaabilikaanotaa ta'an garuu Doonaald Tiraampiif sagalee kennuu hin barbaanne yaada isaanii ibsataniiru. Joon Giiles kutaa Ariizoonaatti kantiibaa magaalaa Meesaati akkas jedhan. Trump made a lot of lofty promises. Tiraamp waadaawwan gurguddoo gale. Guddina dinagdee daangaa hin qabne, warshaalee Ameerikaa akka haaraatti dhalatan, nageenya daangaafa. Kana hundarraa wanti nuti arganne garuu haasaa qofa. Roobii har'aa bulchaan kutaa Minisootaa Tiim Woolzi magaala Chikaagootti argamuudhaan kaadhimamaa ta'uu isaanii akka fudhatanu yaa'icha irratti ifatti akka beeksisanu ibsa. Gabaasni Kaatiriik Giibsanii Chikaagoo irraa VOAdhaaf qopheessite kun.